Fannoo gooftaa moo muka attoota lamaan sanaa baattee deemaa jirti? Dubbii kanaan of ilaali. Keessumatti namoonni fannoo baattanii jirtan ergaa kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin namni tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirra kaa'atee ana duukaa haa bu'u jedhe. Yesuus Kiristoos namni tokko ana duukaa yoo bu'uu yoo barbaade fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu fudhatee ana duukaa haa bu'u jedhe. Egaa namoonni baay'een keenya fannoo mukaa baannee deemaa jirra malee fannoo jireenyaa hin qabu. Inni Yesuus jedhe garuu fannoo mukaatu hin taane fannoo jireenyaati. Fannoon mukaa waaqa tolfamaadha. Baay'een keenya waaqa tolfamaa qoma keenyatti baannee deemaa jirra. Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos baadhaa kana duukaa bu'aa jedhe garuu Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irratti namoonni yommuu anaaf jedhanii isin jibban, isin ari'atan, isin lolan gabaa keessatti bakka hundumaatti yeroo isin jibban gammadaa sababiin isaa isin mootummaa Waaqayyoo kan keessanidha. Egaa fannoo inni nuyi baannee deemu isa kanaadha. Namoonni baay'een garuu fannoo isa kan gooftaa Yesuusiin baatanii deemaa akka jirtan ilaalaa. Sababiin isaa bitaan mirga Yesuusitti kan fannifaman attoota lamaantu jira. Isa kan attoota lamaan sana immoo kan gooftaa baattee jirta. Wanti adda baasu ragaan hin jiru waan ta'eef. Keessumatti fannoo nuyi gabaadhaa binnee mormatti kennee fannifannee deemnu baay'een isaa mallattoo 666 fi si'ilii mallattoo rakkoo wantoota adda addaa of keessaa qabatee jira. Kanaaf fannoonni gooftaan anaaf jedhaa baadhaa jedhe garuu muka fannootu hin taane jireenya fannooti. Jireenyi fannoo immoo Yesuusiif arrabsamuu, Yesuusiif lolamuu, Yesuusiin dhugaa ba'uu, akka Yesuusiin jaalala qabaachuu, garraamummaa fakkaachuudha. Kanaaf muka fannootu hin taane jireenya fannoo qabaadhu. Yesuus si jaallata.